jirti anuu nin beeka way. Eessan beektaa? Hin beekan fiqireenyaa muzammiliiti bar. Yaa Namni Rabbi. namni na hin beekne hin يا jiru duniyaa ربي kana. يا مسانو واني الرت في الدماشي الرت مسانو تكدبل يا ربي يا الله أكا إني فكتون أرجتان سلا جالال لأم يسين وجين واني جتانكم مرر يسين قنا Inshallah ani akka dhamanaa kee miskiina ta'ee hin cadhisu qaabdii akkanatti hin qabadha guyyaa sana. مال ما كبتون Ana shamarran sodaatti yoo narraan sirbitu abdiin nama arrabsa kun daaraa nu godha jetteeti narraan sirbitu akka kan keessanii narraan bootu ati miskiina bar mataa jala qaqqabatta saniifi. Inni bareedaa shufuufu amma muzammilii fi isaan bar sadeenii walii galanii fammasuu fi Oromoonni gowwoomamte malee. Tumtuni. Laa. Wallaahi. ما Booniin argeerti maal taate booniin kalee bira seenee gasti aartee achi akka malee wallaahi miira keessa argi. No. Ajandaadha. Jarri walii galtee ajandaa ofaa jirti. Maa namni ajandaa akkamitti booti kun hin bootti bar. والله Wallaahi ajandaa miti tun hin bootti. Wallaahi Tun hin bootti mimmaan natte. Hayi. Maa haadhatee hin maraate maka boochuu. Akkanuma keessaa gajji garagarree ati mimmaan isii anuu soba jedhaa ture amma ammoo deebi'ee yoo akkas mimmaan keessaa gajji bakkaan jaaladha jette guyyama takkatti illee yoo jala raafee qabbaneeffadheedhaa jirti hundoo. أبو عبدي Maa haadhatee yaa duniyaarra dhiiratu dhabame moo? أما رفتي قوي دماشي الرت تك Abbaa kuma 70 jaartii lama. Mijatti viidiyoo bayi qawwee amma akkasii itti boottu ilaalta ija kan keetiin ilaalta. Viidiyoo bayi asmisha isa argiteen akkanuma mimmaan qaba. Bayi ija abadanii boochee jennaan immaa waa ija dibatte malee dhugumaan bu'aa jirti. Dhugumaan bu'aa jirtaa? Aboo warra akka fiilmii warra hindii sana nu godhaa jira jetti mi'attiin tun waa dibatuun ooltuu dhageette fiilmii hindii warri fiilmii ijjatu bara waa ija keessa buufatee itti garagalee mimmaan kun akkanuma irraa garrooba. Xaphitaa wayii ija naqatte kalas dhiisi. Shuf muzammil deemnaan barfaanuma deemti. Bakkuma inni seenti. Yoo inni asin gastii namaa seenti yoo inni achi gastii banatu isuma jala teetti jedhifteetuma. Allahu akbar. Wallahi kuni jaalala doon taani maraatu dhaadhatiya nama jiruu qaburraa akkanatti boo'uun odoo beektu sanu. Xabala geessan fuudhanii. Ani dhiifama naa godhe dhugaa jedheen fudhadhu micattiini beektaa fammasuu fi ammarree immoo jarri waliigaltee ajandaa oofti sii galee oduu amma jarri lamaan iyyuu waan ajandaa kanaa sa'uun barbaanne inni irree isii birarree seenee wakabaan godhuu hin bulooka sii galee nama feene tokko namni biran dhaqu wajji hin haasa'u bulookee biraa taraa tokko jedhe lammaffaa immoo isiin irree jechuun wajji hin haasoftu laakiin immoo jarri ajandaa ofii oofachaa jirti. Tuni mimmaan ofii boottillee feemas ta'e bar qabsoon isii galma ga'ee jira. Wallahi goobaziidha itti fufteetu. Abadan barii amma namni oboo barbaade xaphitaa ija naqattee viidiyoo waraabdi maaltu naqeessi. Laala meettiin qorsa bitatte qorsa nama boochisuu bitatte abata. Waa bu'aa hin jirtu bar tiktook irraa filtarri nama boochisu hin jira bar. No akkanumatti ettee bootti akkanatti osoo kaameraa irraa akkana hin dabin xiqqishoo akkana dabdee asin deebisii achi booda mimmaan gad mudhu. Waa dibattee dhufti gowwaan aan ta'in jaarsa kiyya gizeen naqqa'ee jira. Duniyaan akka addeessatti ifaa jirti ati dhugumaan boochi jettee. Amma bar fala isiyyuu wallaallee bar gara naqqabnee garasi qabnee hin dadhabnee bar hin bootti muzammilillee booda deemee akirshee qara furraayyuu darbee biloogii marraa jalaa hiike deebee garaa laafeef amma garaa laafeefi garaan kiyya bishaan nacitee jira miceewwan tun akkana boo'u garaan kiyya na danda'an jiru bakka booniin amansiisaa jedhe muzammiliyyuu amma itti as deebi'e jechuudha. Hayi booniin duubanii eshi jettee ayyamtii firee. Booni yoo isin dhufte zayitii qopheeffadhe jetti kalee. Wallahi zayitii in haqqataayyuu zayitii yaa rabbi naa dhiisatti. Maa abba kama isaanii wajjin jiraattu du'asii wayyu. Inshaallah asarraa tanyaa jeemmu amma masaanuu mana keessa hoo jirtu. Asarraa tanyaa isiiti moo jaartii isaati jee wajjin jiraadhaan keerii inshaallah. Mi'attiin xiqqishoodha mi'attiin qal'oodha masarraa tanyaa fakkaatti rakkoon qabu dhiise. Dabbaallee qabdu jedhe tokkoffaan dhageeffadha. Dabbaan qabdu jedhe. Sarraatanya fakkaattee wajjin jiraattire duuba. Kana
namaan afaan kennaa micaa jettee bar walii galanii. Amma walii galanii jiranii sadee isaaniiyyuu. Uffatallee tokko bitannaa yoo deemnullee booni ni cadhifti tanatu beeyta uffatallee tokko bitannaa yoo ati duru muzammiliin afaan kaayi an lammaffaa afaan kaayaa jette akkasii walii galan. Subhaanallah maa haadhatii addunyaa irra dhiirri dhumee tokkichi kun yaa feemoo akkana wajjin jiraadha jette. Jaalala kaa fiqiriidha hayyi. Ay fiqiriidhaan jennee hin du'e moo boomaa hin du'e. Wallahi abadan jechuudha. Astaghfirullah nan toobadha yookaan akkamittiin nam lama ta'anii mana tokko keessa wajjin jiraatan otoo walii galanii. Fiqiriidha jaalala hayyi. Wanni jaalala jedhamu jiru mataan dhaabbata jaalalli. Maqaa gooftaati. Jaalalli mataan dhaabbata. Koppilinkii godha taaf godha. Maa kofaltaree qalbii waa si hawwitamu. Namaan naawwite abooni sa'aatii beera jala deemuun qabu haadhatii hamaan godha beera namaa sa'aatii gizee beera jala fiiganii miti sa'aatiin gizee mallaqa jala fiigan malee maan namaa gooti beerre woo. Waahid mist kaffi waahid onne kaffi. Minaamin jennee girgir. Haala soosii otoo argateen dhiistaaf dhiira biijee dhiirri bari qalbiin dhiiraa akkana xalaxalamti dubartii jaartii bareedduu shuuf ilmi dhiiraa jechuudha jaartii bareedduu akka masaawwataati ifti odoo qabaateeyyuu qalbiin isaa dubartii biraa yoo arge kana ol jedha jaartii ofii wajjin taa'ee barakka waa nyaatu yoo amma bakka waa affeererree jaartii wajjin ba'e dubartii bareedduu ka akkana bareedduu wayii argee jennaan akka waa haasa'aa jiru wayii waa laalaa jiru akkana suuta jee akkana laala lafa jalaan dhiirri moo akka amma dhiirri jechuudha jaartiin isaa bareedinaa miti ila warqee oduu fakkaatte dubartii biraa argee jennaan abadan lafa laalu hoo jedha wallaahi otoo jaarsa kiyyatee katti fuudhee xiffiin ija keessa balleessa sa'aatiin akkasin laalu anaa wajjin karaa deemee jechuudha wayin bakka nyaataa amma waa affeerri isii barka mana haadha warraasaa fuudhee waa affeeruu fuudhee deema bar amma bareedduu wayii achi argaa mitiire ka isii tartuu wayii yoo argee jechuudha dabbaan irra haa ta'u wanuma tokko abadan dubartii waa hunda guuteen kennuuf mitiire rabbi woomaan wal tarani xiqquma isii kan isii irra tashaashaaltu argeennaan ila fokkattuu mititi hudduu mochaa qabaattu ila gurraachoftee maa harreen fakkaatin inni hudduu bichaa argu jechuudha ilmi dhiira. Hudduu maali?